kabajamtoota hordoftoota keenya dursa addunyaa keenyaaf nageenya walootiif wal faana haa hojjennu. Social media nagaaf dhaloonni social media fayyadamus ilaalcha guddina ilaalcha labata onnachiisaaf nagaa akka lallabuuf nagaa addunyaatis biyya keenyaaf jaalala guddina waloof kaayyoo maddeeffata egeree isaatiif akka yaadu abdii qabna. Guyyaa kaleessaa heerri biyyoolessaa Donbass yookiin Kiremiyaadha amantii islaamaatiin wal qabatee barreeffamoota amantii islaamaa akkasumas quraana wal qabatee lammiileen Raashiyaatis taatee biyya keenya keessatti argaman yookaan gubanis ta'eeti maqaa ergamaa Muhammad Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhimmoota amantii islaamaa jajjaboo kamuun wal qabatee namni akka fokkisaa raawwate akka adabamu seera biyyoolessaatiin mirkaneesse. Allahu akbar. Pirezidaantiin Raashiyaa ji'ootaniin duratti quraana yookiin kalima rabbii bulchaa Cheecheniyaa Ramzan Kadyrova harkaa fuudhuun kabaja amantiin dhala namaa waliif qabaachuu qabu quraana yookiin quraanul kariimiin fudheet dhungate. Guyyaa kaleessaa immoo heerri biyyoolessa mootummaa Raashiyaa nama ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkasumas barreeffamoota quraanaaf amantiidhaan wal qabatan kamiyyuu gocha fokkisaa irratti raawwateef yakki adabbiin guddaa ta'u akka guutummaa biyyattiitti labse. Walqixxummaan dhala namaa gidduuf waliin jireenyi hawaasa addunyaa amantaa walii kabajee amantis waliin qabaatee waliin tarkaanfachuun jireenya maaddii hawaasummaa aadaa jiruuf jireenya addunyaan keenya nu gumaachite keessaa isa jalqabaatiin. Pirezidaantii Raashiyaatis rabbiin kabajaaf ulfina akkasumas nagaa waraanaa waldhabbii Yuukireen wajjin qabu kana injifannoon goolabuu nagaatti isaan haa ceesisu jenna. Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhimmoota amantii islaamaa jajjaboo kamuun wal qabatee namni akka fokkisaa raawwate akka adabamu seera biyyoolessaatiin mirkaneesse. Allahu akbar. Amantiin kamuu kabaja isaaf maluuf namni waan barbaadetti amanuu fi kabajni amantummaa isaa mirkanaa'uu fi qaba jenna. Naamusniif pirinsipiliin keessattuu amantiin keenya nu barsiifte yoo jiraatte naamusa amantii sanaa fi amantii hordofan san ofumaaf tikfachuuf eeggachuun murtii jalqabaati jenna. Jaalallis tokkummaaf waliigala kabaja amantaa waaloo fi amantii walii kabajuu keessatti akka maddus abdii qabna. Ireen walqixxummaa amantii Raashiyaa keessatti haqaan akka tarkaanfatuuf heera biyyoolessa Raashiyaa keessattis gita wal fakkaataan fayyadamummaa uummatummaas ta'eeti amantii fi siyaasni biyya tokkoo gargar fagaachuu akka qabus Pirezidaant Puutiin dubbatanii turan. Baha gidduu galeessaa weerara West Bankiif akkasumas gochoonni manneen alseerummaan diigaman jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii caffee yaa'ii koree dhaabbii jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii 1967 irraa daangaan ilaallata Filisxeemota irraa Israa'eliin weerarame saffisaan akka gadi dhiifamu sagaleewwan caalmaa 150 oliin murteessuun akkasumas maadheewwan gaarreen Goolaan daangaa Sooriyaa 1989 akka labsiitti rarra'anii hafan hojmaatatti akka hiiku qajeelfama dabarsuuf biyyoonni 185 ol deeggaruun ammoo fudhatamummaa akka qabaatu taasise jedhamaati jira. Deeggarsa obbolummaa Filisxeemota Gaazaa keessatti Israa'eliin miidhamaa turan cinaa dhaabbachuuf humni warraaqsaa kibba Libaanos kan Haaji Hasan Nasrallaatiin hoogganamaa ture Hizbollaaf Israa'el gidduuttis akka waliigalteen taasifamuuf baha gidduu galeessaa kutaa nagaaf akkasumas yaadirima Abrahaam Agrishin yookiin waliigaltee Abrahaamotaatis ta'e baha gidduu galeessa hariiroon dippiloomaasii olaantummaa Ameerikaa akka mirkanaa'uuf Pirezidaant Doonaald Tiraamp Netanyaahuu harka micciiruun qondaaltonni Libaanosii fi bakka bu'oonni siviiliif qondaaltota waraanaa gama lameeniitu gaarreen Goolaan irratti wal gahuun waliigaltee dhukaasa haleellaa marsaan irra deebiin Israa'el Libaanos irratti fudhattu akka dhaabdu murteeffame. Haa ta'u ambaasaaddariin kutaa Libaanos kan Ameerikaa ambaasaaddariin ergamtuu addaa kutaa Libaanos Morgan Ortagas akkasumas
Shosh Bedresian dubbeentuu qondaala waajjira ministeera muummeetii fi Nawaaf Salaamii ministeera muummee Libaanos qondaala ajajaa waraanoo lafaa waliigala Israa'eloota Iyaa Zaamirii fi Daani'eel Hagarii akkasumas qondaaltonni jila dippiloomaatota dhimmoota yeroo jalqabaa nagaa gidduu galeessaa keessattuu yaaddoo daangaa dahiyaa kibba Libaanos Baalbeek Ayitaa Shaabiif Kifar Kiilaa laggeen lixaanii cahuun wal qoraa tureefis furmaata yaadrima jedhutti Hezbollaaf Israa'el wal arguun mari'atan kun boqonnaa gaarii akka ta'es xiinxaltoonni dubbachaatii jiru. Addunyaan keenya nagaan malte guddina biyya keenya nageenya biyya keenyaaf Afrikaanota obboleewwan keenya waggootaaf wal waraanaaf tasgabbii dhaban Suudaaniif Yukireeniif Raashiyaa fi Filisxeen gidduutti kutaa golee addunyaa hundumaaf nageenya wajjin hojjannuun amantaa keenya siniin jechuu barbaanna. Teekinooloojiiwwan xiyyaara ammayyaa dhaloota 4ffaa jedhaman Chaayinaa 40 bitachuun kan yayyabamaa turte Iraan tooftaawwan teekinooloojii misaa'ilota ammayyaa fooyyessuun kan yeroon isaanii fageenya raadiyeesii gabaabaa keessatti daangeffamanis dheeressuudhaan humna maadhee dhuuba niikileeratti ol guddisuun galoo galaana diimaas cufuu akka dandeettutu himamaa jira. Iraan garuu qormaata tokkoon danqamuu fi qaawwi kun ammoo hokkora uummataa itti kaasee galaafachuu danda'an xiinxaltootaan dubbatamaa jira. Rakkoo bishaan dhugaatii seenaa keessatti Iraaniin hongeen roobni yeroo isaa hin eegin Iraan mudachuu wal qabsiise pirezidaantiin Iraanota Maasuud Pezeshkian kuni taatee rabbi bira waan taateef kadhannaa sirnaaf hundee tokkummaa nu barbaachisa jechuun tibba darbe teekinooloojiiwwan duumessa cimsuun roobsisus magaalattii wal ga'uu akka hin danda'in keessattuu magaalaan guddoo Rippaabilika Islaamaa Tahareen gara magaalaa lamaffaatti geeddaramus akka dandeettu siyaasa warri Muusaad Shimbeet Israa'elotaaf dhiyaa akka ittiin fayyadamneef warri Ayatollah Sayyid Ali Khamenei kanaan sodaa akka qaban miidiyaalee galaalchan. Venezuelaa, Raashiyaa fi Chaayinaa Kooriyaa kaabaa wajjin akkasumas dippiloomaasii addaa ministeeronni lameen Tarkiyee fi Iraan Hakan Fidaa fi Dr. Sayyid Abbas Araghchi waliin mallatteessuun kunis sodaa warra lixaati jedhameet xiinxalamaa jira. Tarkiin seenaa keessatti keessattuu biyya Awurooppaa Rippaabilikii Islaamaa taate Iiraan wajjin akka waliigalteetu himama. Irra deebineet President Vladimir Putin seenaa Nabiina Muhammad alayhi salatu wassalam akkasumas maqaballeessiif adeemsonni fokkisaan isaa irratti deeman gama biraatiin barreeffama amantii akkasumas quraana wal qabatan irratti heerota kana baasuu jechuun addunyaa irraa amantii kamiyyuu haa ta'u amantii hordoftoota sirnaan hordofaa jiraniif amantii abbaan fedhe waan barbaadetti amane kamuu kan hordofan kabajamuu fi qaba. Amantii kamiifiyyuu otoo kuni ba'ee wal kabajuuf wal jaalachuun addunyaa keenyaaf daran waaree abdiis namatti hora jenna. Kanneen peejii keenya TikTokis ta'ee YouTube chaanaalii keenyaaf akkasumas Facebook keenyaaf haarawaa taatan nu hordofuuf YouTube keenya subscribe like akkasumas share gochuun odeeffannoo guyyaa guyyaa akka argattan abdii qabna. Peejii keenya TikTokis follow diut like share if copy nu baay'isa. Nageenyi Filisxeemota Gazaa keessaa West Bank obboleewwan keenya Israa'eliif baha gidduu galeessaa kutaawwan Sooriyaatiif gama biraatiin Iraanota bokkaa dhabanii dararamaa jiraniif Yukireeniif Raashiyaa fi obboleewwan keenya Suudaan kaabatti wal dhaban hundumaaf haa bu'u. Addunyaan keenyas nagaan malti horaa bulaa halkan gaarii.